ምንድነው? ሰምኛለሽ። ከዚህ በኋላ ራሴን አጠፋለሁ የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም። እሺ ሰይዶ ነው አሩ ማየት ማንግዶ አለበለዚያ እኔ ራሴ ነኝ የማጠፋሽ። እኛ ዳኒ ደግሞ ፍራንክ ላይ ያደርገኝ ምንድነው እያልኩ ነበርኩ። መበል አንተ ራሱ ሰማኛለህ። ምንም አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ለጸብ ይመጣ ነበር መሰለኝ። ጋይዙ ከባድ ሰው ነው። አይሞኩ ቤተሰብ እምቢ አላለም ነበር። ብር ምን ይጠቅመኛል? በቃ እንትን እያለ ነው አልሽም። አዩ ፉዱ ደም ይወጀል ማልጓም ፉደቴ ደሙ Akkam jirtu daawwattoota Oromaan akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan obboleessi hayyuu intaloo qabee gara Saayidoo yeroo fiigaanii jiru jechuudha argaa jirra. Viidiyoo irratti mul'ataa jira. Akkuma beekamu Saayidoon duraan piraankii nu godha akkasumallee yeroo kaan immoo fuudhuuf deemaa yeroo kaan piraankii nu godha jechaa turre jechuun namoonni baay'ee yaada ofillee irratti kennataa turani. Har'allee viidiyoo biraatiin gadi bayanga. Har'a immoo viidiyoo har'aa kanarratti akka obboleessi dirqamaan isa fuusisuu deemullee waan dubbataa jiran ni fakkaatu jechuudha. Hundumaafuu reaction bareeda irratti goonee jirra. Mee waan isaan haasanii fi obboleessi isaanii obboleetti hayyuu maal akka jedheenii fi akkasumallee Saayidoon deebii maalii akka deebisee fi hiriyoonni isallee maal akka waliin dubbatan jechuudha. Bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni chaanaala Oromaan ifaaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoo like godha. Yaada keessanillee komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Mee viidiyoo waliin ilaallee deebina. Let's go. አውሪውና ወደ ቤት ተመለሽ። በስርዓቱ እስከሚያልቅልሽ ድረስ ሰምተሻል? ብለሽ በጊዜ ወደ ቤት ተመለሽ። Baruma ajaa'ibaa keessa jirra. Bara obboleessi obboleettii fi harka qabee narraa fuudhi narraa deemadhuun jee namatti darbee nama biraa deemu. Kun obboleessaayyuu digaa ka argaa jirtan kun hundumaafuu mucayyoo maraatte kun haala isin argitan kana yoo qoma Saayidii irratti hirkatti malee fayyaan isii hin jirtu. Ajaa'iba viidiyoo daawwadhaa usaatuma waan ajaa'ibaa argu teessan dhumarratti. እኛ እኮ ደግሞ ቪዲዮ እየራሱ ይቀርጽ ነበር። ሌላ ጸብ ነው ምናምን ብለን እንትን ብለን ማለት ነው። ሌላ ነገር አለ ምናምን ብለን ወይ ለጸብ ይመጣ ነበር ይመስለኝ ማቲ ፈጀሱ ፈንሳ ኡፍቀላ ወን ይተፍ ማለት ኩንጃለ ለበር ani osoo qarshii barbaadechaa nan fida bar. Yaa birrii argatuun baay'ee salphaadha. Waca uumanii waca lamaan gidduu birrii argatuun baay'ee salphaadha. Barre kun baay'ee waan simpiidha jechuun namatti booyanii yookaan wanta sobaa tokko dhugoomsanii waan hin fakkaanne fakkeessanii jechuudha. Yeroodhaaf birrii numa argatan dhugaa jettee jaalalli silaa dhugaadha. Jaalalli dhugaa akkuma jettu birrii hin bitamu birrii hin argamu garuu akka kanaa miti jaalalli dhugaa iddoo qaba. Akkasumallee haala itti jaallatantu jira. Jaalalti waan hunda keessattuu sadarkaa qabdi akkasumallee seera qabdi jechuudha. Seera mataa ofii qabdi jechuudha. Jaalalti bultii namaa laaquun osoo hin taane yookaan nama ajaajuun nama gamanaa yaani hawaasa bariisin amma of bira darbitaniiti hawaasallee dogongorsaa jirtan dhaloota lafaa dhufullee dogongorsaa jirtan maal jechuudha. Nama bara akkam keessa jirra baraan kanuma na dhibee bara obboleessi harka qabee fidee manaa darbe mucaa harkatti darbee biraa deema jechuudha. Mee kun jechuun zabanuma akkam keessa jira kanuma na dhibee bara kun amma aadaa abboo dhugaa baay'ee waan nama saalfachiisu hin dalagina. Ati dheengadda mucoo kinii akkasii liqimsaa turte yaalii hojjechaa gooteef isiyyuu akka obboleettii sanarraa baradhu gorsaa turte. Ishii gorsaa turte akkamitti itti deebitee waan akkanaati yaaltatama. Ati amma of duralleef yoo waan ifattis wajjin jiran yoo xiqqishuu rakkoo wayii uumamte of ajjeesachumaa deemtaa? Uma hundaafuu? Gobar ummanni dhagayeera wanta ummanni dhagayeedha ani si dhabuun barbaadu bakka. Malli maarre? Mamma sinjeetti jaarsa manguddoo argatu jedhaniiru manguddoo ergitu ni kana hidhi. Waan akkanaa isin takkaa dhageessanii anuuf hin dhageenye har'uman dhagayan shamara nikaa na hidhi manguddoo ergadhu nikaa na hidhi jettu dhiiratu manguddoon ergadha nikaan sii dhadha namaan jedha malee dubartii manguddoo ergadhuutiin nikaa na hidhi namaan jettu ani har'a dhagaye isin dhageessanii ganda keessan hin jirti wanni akkana mee namoota wanni akkana seerri akkana ko ganda keessanitti bubbulee jiru yookaan lafa qabatee jiru kan hojiirra oole jechuudha. Komentii jalatti barreessa anuuf hin dhageenyallee hin agarrellee ganda keenyallee hin jiru jechuudha. Waanuma akkanaatu hin dhageenyan jechuudha. Kanaaf naaf haaraya moo anaatu amma addunyaa booda dhufe moo akkamii naaf hin galle bar hin agarre hangaawama akkanaatu hin dhageenye mucayyoo nama naara haaddate walumaa galatti Saayidii yoo fuudhee silaa fuudhee kararraa achi gore jechuun hawaasallee ajaajuu baatee jechuudha. Yookaan hawaasallee gowwoomsuu akkasumallee hawaasallee balleessuu baatanii waan hin taane gaafa fakkeenyaaf kun ija hawaasaa duratti waan gaarii miti. Dhaloonni waan gaarii namarraa baratuu barbaada malee waan hammeenya akkanaa kana dhalootallee yaaduun gaariidha. Otoo fuudhuu qajeela fuudhee kararraa achi goreetti sokkee rakkoo miti kun maaliif eenyumtuu jaartii takkas ni
ni fuudha lamas ni fuudha rakkoo miti akka amantittis ni eeyyamamaa fi garuu akki kun gaarii natti hin fakkaanne Saidolleen hanga achi ilaalee argutti fedha fuudhaa san waan dhabe natti hin fakkaatu rakkoo maybe rakkoon jiraachuu danda'a isaa fi maatii hayyuu giddullee rakkoon jiraachuu danda'a hin beeknu sun Saidoon waa'ee sanii waan irraa beeku hin qabu garuu wanti kun silaa dhumatee ajandaa ta'uu baatee dhumatee baay'ee gaariidha haa ta'u hundumaafuu rabbi nagaan haa xumuruma jennaan dhumuma isiin nu argisiisu mee viidiyoo walumaan dhaggeeffannaa viidiyoo isin laayik godhuu hin dagatina kalas waan goonu hin qabnu maanguddoo ergine waan maanguddoo jettu wajjinu kan laalu ta'e jechuudha isilleen dirqama yeroo malee ittiin nyaata nyaadhu itti balbalatti cufamee of ajjechicha yaalii gitu jirti ammas rakkoon biraa uumuraanis dura sin dinne maatiin isiitu didee ture jechuudha ballaquma kafaliin fuutu nan jedhani homaa gochuu hin danda'u fedhii isiin guutaaf jechuudha irra hedduun namalleen irra deddeebiin kan jedhaa jiru kanuma jechuudha waan biraa miti osoo fuudhee kanarraa achi goree jechuudha ajandaan kun hundinuu hin jiru jechuudha immoo fuudhuu fi fuudhuu dhiisuuni sunni sammuu kan kee keessa jira jechuudha waan nama itti mari'attu miti haa ta'u atilleen haati manaa kan kee biyya biraa jirti maybe viidiyoo kan argite murtee tokkorra ga'uu dandeessi waan jedhamuun viidiyoo waraabuu ni danda'ama rakkoo miti kun garuu namni hin fuudhin jedhurraa fuudhi ka jedhutu irra jira hin beeka kana haa ta'u osoo fuudhee kararraa achi goree baay'ee gaariidha yookaan ofirraa biraa deeme waan tokko jechuudha haalli itti deemamaa jiruu fi wanti hawaasaa duratti godhamaa jiru wanta safuu cabsu wanta aadaa Oromoo keessa hin jirredha jechuuf kan namni dheekkamaa jiru malee waan biraatiif miti jechuudha kanaafuu ani akka hiriyyaa tokkotti akka nama hiriyyaa tokkotti Saidoo wanni si dhaamu yoo fuute waan qabnu si gargaarratti fuudhi kararraa achi qabadhoo haadha manaa kan keeti bulfattee dhiisuun suni dandeettii keeti sun waan nama galchuullee miti jechuudha fakkeenyaaf bultii keessatti nama biraa tokko qaama sadaffaa waan gidduu seensisu hin qabu jechuudha isin lamaanuu akka itti ol buufa akka itti maal jettan waan hundaayyuu sun isinirra jirti si galee kanaaf waan qabnu si gargaarratti fuudhii kararraa gori yoo fuudha barbaadde jechuu kiyya yoo jaalalti fedha fuudhaa si keessa jiraatte yoo fedha fuudhaa hin qabaanne biraa deemi ifirraa bakka jechuun ufii keetillee maqaa kan keetillee akkasumallee maqaa hawaasa keetii fi maqaa hordoftoota kan keetilleetiif ani gaarii natti hin fakkaatu otoo dhiiftee ofirraa biraa deemte baay'ee gaariidha jedheetiin amanan yoo fuutee qajeela fuutee kararraa goruu bakka silaa murtee kana lamaan keessaa tokko qabatte si gorsuu miti kun fakkeenya bakka hiriyyaa tokkotti waan natti mul'ate sitti himuu kiyya malee viidiyoo kiyyaas akkas bira abdii qaba kanaaf daawwattoota keenya waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate komantii jalatti barreessuu hin dagatina isinilleen viidiyoo haaluma amma asirratti argaa jirtan kana mucayyoon gaa yoo qoma Said guyyaa takka dhabde waan nama maal jechuudha dhugaa baay'ee nama dhiba an dhugaa rabbii waan akkana argellee hin beekan dhagaillee hin beekani maa bara jijjiirame moo maali dhugaa moo barri humaan ta'ani jechuun wallisaa eenyutu akkana jedhee sirbe bara 2016 moo 2014 na fakkaate wallisaa Qaasif Simboo na fakkaate bara jiraa jettu bara maartu jiraa jedhe kan sareen didde nyaanneeti kan harreen didde ba'annee je wanti sun dhugumaa bar zabanuma akka amma keessa jirru awkaaw baruma akka amma keessa jirru kana dhugaalal jechuun baay'ee nama dhiba hundumaafuu mee viidiyoo dhaggeeffadha bakka antin እያለ ነው አልሽም እንደም ነኝ አዩ ምን አይነት ፍቅር በቃ ረባ ከነንተ ይጂ በቃ አዩ እንደም አዩ Saido አደረሽ እንግዲህ ነው ላክ miskiina wallahi miskiina yeroo tokko namatti tolanii beektaa dhugaa rabbii muhuu keessaa nama baasanii jechuun yeroo walitti maramanii yookaan hoggaa jechuun yeroo tokko namatti tolan bakka haalli harakaata isaanii namatti tola siigalee namatti tola garuu yeroo tokko kan nama aarsanii beektanii amma ani kajewu bar mucayyoon lubbuu Saidootu keessatti dhoowwaa jira moo bar mucayyoon akka waan yoo Saidoo dhabde lubbuun tun keessaa ba'uu deemtu bar jechuun haala viidiyoo isaan irratti yoo ilaaltan jechuudha ijoollee daa'ima bar mucaa daa'ima yeroo achi ergitee kootu jennee ofitti yeroo as yaamtu harka banee gara abbaa yookaan gara haadhaatti fiigu akkuma san fakkaattii barima dhugaa baay'ee nama dhibaa bar
hundumaafuu jechuun an waan akkanaa kana hin argine an dhugumatti an ammallee dur hin jirre tana nun agarsiisini nullee hin dhageessisini manjaadhaan waan biraa waan hin jedhuun qabu dhugaa rabbiiti. Akkas egaa daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoon reakshinii irraa kana fakkaata jechuudha. Anillee waan natti fakkaate yaada kiyya hiriyyaa kiyya namni kun bira darbuu waan hin dandeenyeef yaada kiyya irratti kennataa ture. Viidiyoon kiyyas Said akkasidha qabu abdii qaba. Akkasumallee yaada asir viidiyoo kana irratti nusiif kenninu hundumaa akka hojiirra oolchuftullee abdii qaba jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo jalqabaa kaastanii kan hangammatti viidiyoo keenya hordofaa turtan galanni keessan guddaa baay'ee galatooma maqaa hordoftoota keenyatiin baay'ee galatooma isin jechuu barbaada. Kuma beekamu chaanaalli keenya barnoota teknooloojii irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafuu wal duraa duuban barnoota bifa ajaa'ibaatiin kan sadarkaa isaa eeggate akka isiniif dhiyeessaa jiru hin beekama jechuudha. Maarree ammallee namoonni haaraa taatan subscribe godhaati chaanaala keenyatti dabalama miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatin akkasumallee viidiyoo keenya laayik godhuu hin dagatin yoo isin gammachiise viidiyoo har'aa kanarrallee waan isinitti mul'ate yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina qophiin har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.